murtiin keenya maal ta'uu qaba Dr. Abiy Oromoo filleen taane ummata biraatiif Oromoo illee wali buusaa jirta Amaaraaf Oromoo wali buusuu deemaa jirta ummata Saawuzii warra kibbaa mirga isaanii irra dhaabattee irra ejjettee nu jibbisiisaa jirta ummata Affaar warra akkana cunqurfamaa jiru akka nu jibban godhaa jirta nuti ummata kana hundaa wajjin firoma barbaanna aangoo gadhiis nuun taane ati Oromoon miliyoonaan qabdi gootallee guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beeku Oromoo irra qabsaa'ee malee guyyaa takka nama guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beekne kijibaan jala yaane mataa irratti mootiidha nabiyyiidha haarawan dhufe Muusaadha Iisaa jettaniit namicha naftanyaa akkuma isiniin jedhu haga Oromoon dhugaa walitti hin dubbannetti bilisummaan hin jirtu dhugaa wal himuu qabnaa Jawaarillee sirreeffachuu qaba bilisa baanee ka jedhe kunoo inni gabrummaa jala jira argitan kunoo so bilisummaan dhugaa gaafa Oromoon sagalee ofii ol baaftee mootummaa ofii barbaaddu filattee kunnuu ta'e jette kaambi bittilee nurra kaa'e ka afaan qofaan nu sossobee galgalaa ganama nu nyaatu diina irratti moosisu ufii dhiifne ufaa balaaleffannu ta dura haqa dubbataa haa deemnu kijibni haa hafu Oromoo keessa haa du'u amma boodallee hooggantoonni Oromoo baay'ee jira beekaa kaasii galan biyyalaati isa qofa miti jara kana maraa namichi karoora itti baafatee ana malee mootiin hin jiru haati xiyya abjuu argitee jirti galma Minilik anaggaya mootiin biraa hin jiru nugusoota jedhee isinin labsuuf deemaa jira haadha malee namicha kana guyyaa tokko abbaa isaa himatu dhageenye hin beeynu haati Amaara waan taateef ganda isaanii ol kaasaa deemu soo inni bahuu qaba galma san keessa Oromoon dhugaa ka qabsaa'ee habaye ka ummata keennaaf caccabe ka ummata keennaaf rakkate achi seenu malee qabsoon itti fufuu qabdi qeerroo gaafiin ummata Oromoo hin deebine qabsoon haga biyyachii bahee Oromoon dhugaa seenutti itti fufuu qabdi Jawaarillee OPDO faarsuu dhiise ummata keenya qabsoof kakaasuu qaba mootummaa kana barcumaa jala qabeetii isa jechuu dhiisuu qaba ofirraa isatu nurra goobse cinaadhaan dhugaa dubbachuu qaba dhugaaf dhaabbachuu qaba kana dubbiin jirtu murtiin kenna qabsoo ummata keenyaa keessa jirtu akka itti fuftu haa deeggarru gaafii isaan gaafatan bira haa dhaabannu waan abiyyi boru ganama bahee isin sossobuu deemu hallayyaanitti jedhaaniiti qabsoo itti